Taaddasaa Birruu, Baaroo Tumsaa, Elomoo Qilxuu, Jaarraa Abbaa Gadaa, Abishee Garbaa, Hayilee Fidaa, Maannoo Mazannir, Hayila Maariyaam Gammadaa, Garasuu Dhukii, Asaffaa Shaaroo Lammii, Batar Abdii, Caalii Shonee, Olii Qaadingilii fi Yooyyaa Ashamaa buliin badhaadha daawwattoota kennaa jaalatamoo fi kabajamoo bakka jirtan cufattu oolmaa bultiin badhaadha isinin jedheerraa deebi'uuti. Akkam nagaa fayyaa guyyaan irraa kun kibxata muddee 29 barri 2020 kutaa bulchiinsa Minisoota magaalaa Leekville irraa odeeffannoo ganamaa kanaa fi qopheeffanne isin biraan gahuu fi argamne jirra. Odeeffannoo keenya ka ganama kana warri dhuftanii daawwattanii hedduu isin galateeffannaa. Warri bira akka odeeffannoon kun dhaqqabu yoo barbaadan ammoo qoqqoodaa faffacaasaa waliin nu ga'e jechuu barbaanna. Odeeffannoo keenya ka muddee 29 bara 2020 wanti ittiin jalqabnu yaadannoo Hacaaluu Hundeessaati. Artistiin jaalatamaa fi beekamaan ka sirbi isaa faaruun isaa akka jechuun faaruu mormii Oromoo tahee OPDO onnachiisee masaraa 4 kiilottuu galchisiise. 4 kiilottuu sitti aane jechuudhani ka qeerroo fi qarree Oromiyaa akka malee haamilee itti godhe. Warra jechuun kan nama nyaatuttu nu keessa jira jedhuun ijjeefame ji'a jahaffaa guyyaan har'aa guutee jira. Hacaaluu Hundeessaa ka sirba isaa maasan gamaa faa jedhu sirba isaa jechuun maalan jirraa fi akkasumas sanyii mootii jedhuun beekamu sirba qabsoo Oromoo agarsiisu kanaan dura maalan jira jedhe sirbee achiin dubattu jirra jedhe sirbee amma immoo eessa jirra jechuudhaan sirbuu fi qophaawaa jira jechuudhaan OMN irratti dhufee gaaffii fi deebii baatii waxabajjii bara 2020 keessatti godhe irratu Abiy Ahmed akka malee qeequun isa dhagame jira. Sirni nafxanyaa yeroo san nafxanyaan kalee har'aallee borillee diina Oromooti. Abiy Ahmed diina Oromoo jechuullee baadhee jechuun harka dhiigaan dhiqatee jira. Dhiigaa Oromoo ka qulqulluutiin dhiqatee jira. Siidaa Minnikii farda Minnikii kunis siinatee farda gulufsiisuun beeku. Minnik harreen dhufee qeerroon gaafa tokko qabsaa'ee seenaa isa beekaa farda kanallee deeffata jedhee dubbachuun sanii yaadatama. Himata jechuun bilisiginna wajjin walitti dhufeenya qabda ka jedhullee mormatee ture. Ani jechuun qeerroo jirtu jedhu malee feerroo bittu hin jenne jechuudhaan gaaffii deebii gaazexeessaa OMN guyyoo waarii abbaa jirmaa wajjin godhame irratti dubbata jira. Hacaaluu Hundeessaa gaaffii fi deebiin sunini seenaa OMN keessatti onlaayinii sagantaan akkas daawwatame beeku. Ka Jawaar Mohammad gaafa marfame du'aa irraa hafee ka Oktoobar bara 2019 akkasitti daawwatamee hin beeku. Hacaaluu Hundeessaa ka wayyaanee dura dhaabbatee gaafa Abbaa Tsahaayee Faatii Zaraas Gidoon Faatii jiranii addaggeen safuun beektu addarra dhaaban malee jedhee dubbate. Kan ijjeefamini bara ilma Abbaa Gadaa ka jedhamu Abiy Ahmed waan qeeqee fi qofa ijjeefame. Hacaaluu Hundeessaa ijjeefamuun isaa akka malee nama guddisiisa jechuudhaan waa'ee sirbaa isa wajjin sirbu artistiin Oromoo Shukrii Qaasimii sirba jira. Minilik bara durii bara wayyaaniin jirtuyyuu arrabsaa sirbaanii waan feen ittiin jechaa baane Minilik bineensa Minilik bulguudhaa jechuudhaan Minilik adeemsa isaatii fi sirna isaatii fi seenaa isaa tokkoon itti mabaane bara sanii namni waa takka nu godhee hin jiru. Minilik siidaa isaatii fi isaan arrabsaa turre garuu Hacaaluu Hundeessaa Minilik jechuun farda hatee hattuudha yookaan ammoo sodaatadha gootiin qabu farda gulufsiisuun beekudha ijjeefamuu isaatii fi baay'ee nagaddisaa jira dubbachuu isaa gaaffii fi deebii miidiyaa kan wajjin godhe irratti dubbachuun ni yaadatama. Hacaaluu Hundeessaa haga ijjeefame baatii waxabajjii guyyaa 29ffaatti ijjeefame har'a ammaan tana muddeen 29ffaadha. Guyyaan 180 ji'i jaha guutee jira. Hacaaluu Hundeessaa addunyaa kanarraa du'aan yookaan ammoo ajjeechanii godaanii Hacaaluu Hundeessaa warri isaa ajjeese kan akka Lamrootii Faatii Hagamma Lamrootii Kamaal Hagamma murtiin arganne warri Hacaaluu Hundeessaa ajjeesisuudhaan dubbii isaa diddibuudhaan faana miliqsuu fi barbaadanii tokkolleen
haqa argatanii adabamanii hin jirani. Ajjeechaan Hacaaluu Hundeessaa ammallee dibame irra diddibame jira. Abbaan Hacaaluu Hundeessaa guyyaa 80ffaa kabaja Hacaaluu Hundeessaa eegisuni guyyaan 100 darbe 180 ta'ee jira. Sagantaa sanarrattuu argamuudhaanii Hacaaluu Hundeessaa warri ijjeesisee Hacaaluu Hundeessaa ijjeesisee unnamis ijjeesee qallabaa yookaan nyaachisaa jira jechuudhaanii shira mootummaa kana dubbachuun isaa ni yaadatama. Hacaaluu Hundeessaa ajjeesu walittuu qabatee namni jechuun shakkamoo ka bakka sanii jiru takkallee wata akka hin taane ammoo warri nagayaa ka Oromoo ka akka Jawaar Mohammad Baqqalaa Garbaa fa'aati mana hidhaattu ammallee dararamaa jiranii hayyuu fi beekaa fi gootni qabsoo Oromoo Jawaar Mohammad haa jedhame ji'a 6 guutuu fi guyyaan tokko qofti akka inni hafu kabeekamoo daawwattoota keenya jalatamoo fi kabajamoo yaadannoo Hacaaluu kan eegi hagas jenneen duddubattu amma gara oduu keenya kasaatii kana gaggabaabsine isin biraan geenne oduu bal'oo ammoo sa'aatota muraasan dubattu ka isin biraan gahuu deemnu tahuu isinitti himna. Jaal Marroo yookaan ammoo ka maqaan dhaloota isaa Kumsaa Dirribaa jedhamu ijjeesnee jirra jechuudhaanii mootummaa Itoophiyaa yookaan ammoo mootummaa Biltsiginnaatiin maddeen walittuu qabatanii kalee lafa dhiitaa oolanii odeeffannoon sun jechuun dhugaa tahuu isaa wanni mirkaneessin jiru. Jaal Marroon kun namaa miti yeroo hagam du'a, Jaal Marroon hafuura yeroo hagam qabama, Jaal Marroon kun maali wanni isaa jedhamee haasawamaa ture. Kalee Jaal Marroo ejjeesne yookaan ammoo Kumsaa Dirribaa ejjeesne warri jedhu abbaa fi haadhi isallee dararaa jiraachuu qabanii manguddoota umrii 70 olii makiina 8 fuudhanii bakka namni hin beekne geessanii haadhi isaa guyyaa meeqeegi hidhaniin dubattu gadhiisanii abbaan isaa ammallee bakki inni jiru yookaan ammoo haali isaa hin beekamu jechuudhaanii obboleessi Jaal Marroo Sisaay Dirribaa barreessuu isaa dubbii kan waaqaaf dhiisna jechuu isaa isin biraan geenne turre. Sisaayin kunuyyuu sababa obboleessi Jaal Marroo tahee fi yuunivarsiitii Haramaayaa bakka barsiisurraa yeroo hedduu akka hidhamee gabaasne turre. Jaal Marroo kalee jechuun qabne ijjeesne jedhamu har'a ammoo Jaal Marroo fida. Jaal Marroon eessa jira jechuudhaanii suuraa waraanii Abiyyi viidiyoodha. Viidiyoo waraanii Abiyyi ijoollee dargaggeeyyii yookaan ammoo ijoollee qeerroo lafirra akka bofaa garaan loosu lafirra garaan loosaa dudda isaanii hudduu isaanii miila tafirra tumu ka uleedhani akka jechuun ka uleedhan jechuun akka horiitti tumanii viidiyoon sun bahee jira karaa miidiyaa hawaasummaatiin. Viidiyoon sun akka malee mataa jechuun mataa falmii marii uume akkasitti deemaa jira. Kalee jechuun Jaal Marroon du'ee jira. Har'a ammoo jechuun viidiyoon bahee Jaal Marroo baasaa Jaal Marroo isinitti dhossee jechuudhaanii mootummaan kunini dargaggeessa irrattu miidhaa guddaa godha akka inni jiru. Daawwattoota keenya jaalatamoo fi kabajamoo wanni jira ka Jaal Marroo maqaa isaatiin namni akkam akka miidhamaa jiru yeroo ammaan tana pireesii addunyaa dhimma Tigraayitii fi Beenishaangul Gumuzii gabaasuu irratti bobba'ee kana Oromiyaa keessatti mootummaan Abiy Ahmed yakka gurguddaa dalagaa akka inni jiru ka dubbatamaa jiru. Yakki gurguddaan kunini dargaggoota Oromoo maqaa waraana ABO yookaan ammoo maqaa jechuun Jaal Marroo to'achuutiin miidhaa gurguddaan irrattuu dhaqqaba ajjeefamaa akka jiranii daawwattoota keenya jaalatamoo fi kabajamoo odeeffannoon jirtu kana footoon kunini yookaan ammoo viidiyoon kun dargaggoota Oromoo lafirra jechuun loosaa akka lo'aa akka bofaa akka isaan lafirra lo'anii godhame achiin dubattu warri waraana ittisa biyyaa jedhaman yookaan ammoo milishoota addaa yookaan poolisii adda ta'uu danda'anii warri yuunifoormii waraanaa keewwatanii isaan bira dhaabbatanii Jaal Marroon eessa jira Jaal Marroo beektu Jaal Marroo baasaa jedhanii isaanii namtumattu akkasitti mul'ata. Viidiyoon kunini eessattuu akka waraabame haala kame keessattuu akka waraabame wanni dubbatu wanni agarsiisan jiru. Viidiyoon kunini naannoo Wallaggaa yookaan Oromiyaa lixattu waraabamuu akka hin danda'u ammoo yaadii akkasittuu kennamaa jira. Kanattu jira yeroo ammaan tana Opiidiyoon dargaggeessa Oromoo qeerroo aangoottuu isii fidde akka bofaa garaan lafirra loosaa akkasittuu tumaa dararaa miidhaa akka jirtu kunini mataa duree guddaa tahee miidiyaa hawaasummaa irratti suuraan kun naannawaa jira. Kanattu jira jechuudha. Karaa biraatiin ammoo gara Beenishaangul Gumuziitu dabarree Beenishaangul Gumuzii keessa maaltu jira odeeffannoo jettu isin biraan gahuu barbaanna. Beenishaangul Gumuz keessatti bulchiinsi godina Matakkali
hoggansa Abiy Ahmed jalattu galee jira. Abiy Ahmedittu ammaan tana Beenishaangul Gumuzii kallattiin ajaja keessattuu godina Metakkali. Godini kunini uummata lammiilee nagaa eegsisuu waan dadhabee fi Abiy Ahmed itti duuli godina kana mirga ofiin of bulchuu irraa mulqi yookaan Amaariin irratti duulla jedhee warri Amaaraa bilisiginnan Amaaraa ibsi baasaa turte. Abiy Ahmed gorsa warra soddaa isaa warra Amaaraa fudhatee Beenishaangul Gumuzii irrattu jechuun duula bansiisee waraana bobbaasee waraan bobbaasuu qofa odoo hin taane bulchiinsa mirga ofiin of bulchuu kaasabii Gumuzii Shinaashaa yookaan ammoo saboonni achi keessa jiranii bartaa Shinaashaa Maao Komooti fi Gumuzii argate irraa mulqee jira. Ammaan tana kallattiin akka inni bulchaa jiru godina Beenishaanguliiti godina Matakkaleetii fi naannoo Beenishaangulii kana kadhagamee jiru. Karaa biraatiin ammoo mirga ofiin of bulchuu Beenishaangulii mootummaan federaalii fudhachuu qaba akka jedhu warra Amaaraa qofa miti. Warri maqaa tokkoo fi Itoophiyaas ija tokko laaluu qabu kan dhaabbachuu qabu. Akka komishinii mirgoota ilmaan namaa Itoophiyaa obbo Daani'el Baqqalee fa'aatii hundinuu yaada kana dhiyeessa yaada kana deeggaraa turanii isa qofa odoo hin taane pirezidaantiin Itoophiyaalleen adda Saahilewarq Zawudee hundi isaanii yaada kan deeggaraa jiranii Abiy Silawaanii warri soddaa jedhu birin darbu Beenishaangul Gumuzii mirga ofiin of bulchuu ka uummata naannoo sanii ammaan tana sarbaa akka inni jiru kadhagama jiru. Odeeffannoo biraatiin ammoo warra Abiy Ahmedii riphee loltoota Beenishaangulii gargaartan jedhee hidhe. Nama shanii ka kanaan durattu guyyaa rakkoon Beenishaangul Gumuzii keessattuu dhalatte hidhaman manii marii naannoo Beenishaangul Gumuzii mirga himatamuu dhabuu yookaan ammoo immunity ka jedhamu irraa kaasee jira. Warri kunini aangoo qabeeyyii gurguddoo naannoo Beenishaangul Gumuziiti. Mirgi himatamuu dhabuu irraa kaafamee jira. Abiyyi qabee jira. Ammi jechuun mana murtiitu dhiyaase adabuu akka danda'u jechuudha. Mirgi himatamuu dhabuu yookaan ammoo immunity warra caffeen manii marii Beenishaangul yookaan ammoo paarlaamaan naannoo Beenishaangulii irraa kaasee jira. Himatamuu deemanii warri kun jechuun guyyaa jalqaba rakkoonii godina Matakkal aanaa Buleenii ganda Boqqojjii keessattuu dhalatteen dubattu warra qabame warri kun nama qabamanii mirgi himatamuu dhabuu yookaan ammoo mirgi jechuun aangoo kabirmadummaa uummata Beenishaangul irraa kennamuufi hogganaan tokko hidhamuu ka jedhu sun irraa mulqame yookaan irraa kaafame akka hidhamuu danda'u kadhagamee jiru. Karaa biraatiin ammoo yeroo ammaan tana Beenishaangul Gumuziitu ka bobba'ee raayyaa ittisa biyyaa osoo hin taane milishoota Amaaraa jechuudhaani aktivistoonni Beenishaangul himachaa jiranii akka aktivistoonni Beenishaangul himachaa jiranitti naannoo kana keessattuu godina Matakkaliitu miidhaan gurguddoon dhaqqabaa jira. Ganda 6 guututti milishoonni Amaaraa barbadeessanii gubanii lafattuu deebisanii jiranii qabeenyi uummata Gumuziitii fi Shinaashaa ka warreen ittisna jedhullee tokkollee hin hafne barbadaa'ee jira jechuudhaani akkasittuu dubbatanii jiranii. Mootummaan Abiy Ahmedii yeroo ammaan tana yakka hama Beenishaangul Gumuzii irrattu dalagaa jira. Yakka kana hawaasii addunyaa keessattuu jechuun mootummoonni gamtoomanii fi gamtaan Afrikaatii fi dhaabbanni mirgoota ilmaan namaatii fi qabsaawwan kan akka Amnesty International Human Rights Watch dhaabsisuu danda'uu qaban jechuudhaani injiinar obbo Ibrahim Yusuf aktivistiin uummata bartaa kan naannoo Beenishaangul kanaa fi akkasumas Nelson Nasir innis aktivistii naannoo kanaati barreessanii jiranii. Kaan ammoo odeeffannoo biraati ijoolleen barattoota uummata Gumuz fitaanii fi uummata bartaa gurraachi bara barnoota kan yuunivarsiitii Amaaraa deemuu hin dandeenyu. Yuunivarsiitiin Amaaraa Gumuzii bineensa nuun jedhe jira. Gumuzii nama nyaata nuun jedhe jira. Beenishaangul Gumuziin warra nama nyaatu warra bulgu warri gurraacha qaroom hin qabne jedhanii uummata Amaaraa nutti diinomsanii jiranii. Uummati Amaaraa ka biyya keenyatti dhufe nu ijjeesaa jiru. Ka godina Awwii naannoo Amaaraa keessatti nu ijjeesaa jiru. Godini naannoon Amaaraa kunniin nama gurraacha akka uummata bartaatii fi nama gurraacha akka uummata Gumuziitii fi bakka deemanii baratanii miti. Bara barnoota kanatti naannoo Amaaraa deemnee barachuu hin dandeenyu. Kan ammoo muuxannoo barattoota Oromoo ka isaan fakkaataniyyuu sababa jechuun duula akkasii miidiyaan Amaaraa irratti banee fi yuunivarsiitiilee Amaaraa keessatti barattoota saba Oromoo ijjeesaa turani. Yuunivarsiitiilee Amaaraa keessatti ijoollee Oromoo ijjeesaa turani. Amma ijoolleen naannoo Beenishaangul Gumuz, ijoolleen Bartaa, ijoolleen Gumuz, ijoolleen Maao, ijoolleen Komoo, ijoolleen gurraachi nama gurraacha fi naannoon Amaaraa hin taatu. Naannoon kun naannoo sirna apartaayidii bifaadhaanii namni gurraachi bulgu nama nyaata jechaa jiranii bara barnoota kana
Beenishaangul Gumuz irraa barattoonni naannoo Amaaraa Yuunivarsiitii Dasee, Yuunivarsiitii Waldiyaa, Yuunivarsiitii Bahar Dar, Yuunivarsiitii Gondar, Yuunivarsiitii illee naannoo Amaaraa keessa jiran Dabra Biraan deemuu hin dandeenyu jechaa jiranii. Naannoo Amaaraa deemuu jechuun Beenishaangul Gumuz irraa murtii du'aa fudhachuudha. Murtii du'aa fudhattee du'aaf qophaa'uudha. Ijoolleen keenya achi deemtee du'uu hin barbaaddu, maatiinis hin deemini, ijoolleenis deemne lubbuu kennaa fi wabiin hin jiru. Amaarii dhufee qa'ee keenya nu ajjeesaa jira, qa'ee keenya nu galaafachaa jira. Isin asin jirtanii biitii keessan suudanii, isin shaanqillaa, isin garbicha warra nama nyaatu bulguudhaan nuun jedhanii. Nu jechuun Amaaraa deemnee barachuun sodaanna. Amaarii dhufee manattuyyuu ibiddi keenya gubee warri keenya fixee nu ajjeesaa jira. Naannoo Amaaraa hin deemne jechuudhaani. Ijoolleen naannoo Beenishaangul sodaa qaban ibsachaa jiranii. Kan ammoo akka Amaarii nama ajjeesu, akka Amaarii nama galaafatu barattoonni naannoon Amaaraa muuxannoo ijoollee Oromoo irraa argannee jirra jechuudhaani. Akkasittuu mata duree guddaa taatee miidiyaa hawaasummaa naannoo Beenishaangul Gumuz aktivistoonni dubbatan ijoolleen Beenishaangul Gumuz Amaaraa deemuu sodaattachuudhaan dubbatanii jiran. Karaa biraatiin ammoo odeeffannoon takkini Beenishaangul Gumuz keessatti mootummaan Abiy Ahmed yeroo ammaan tana ummata Bartaa fi ummata Gumuz keessattuu ummata Gumuz fixuu qofa osoo hin taane naannoo Beenishaangul Gumuz keessattuu lafti Gumuz jiraattu Gumuz akkuma isinitti hime zoonii warri jiraatu zoonii Kamaashii jiraatanii zooniin Kamaashii baasaa lagaa Daabusiitii fi dhedheessaa gubbaa deemti. Lafa akka malee misaati. Kaan ammoo matakkalii lafa misaati. Achillee Agoonii fi Gumuzii fi Shinaashaa fi Oromoon guddaa qubata. Amaarillee dabalate. Naannoon kun naannoo misaati. Naannoo kan keessatti mootummaan yeroo ammaan tana naannoo lafallee daggalallee shoror keessa jira. Bosona balleessaa jira. Ekoterorizimii godhaa jira jechuudhaani. Warri Beenishaangul Gumuz mataa jira. Keessattuu hidha guddicha laga Abbayyaa bakki inni jedhame godini kun godin Asoosaa jedhama. Uummata Bartaatti qubata. Bakki kanatti yeroo ammaan tana lolii geggeeffamaa hin jiru. Bakki kanatti wanni tokkollee ta'aa hin jiru. Haa ta'uuti malee bakka jechuun hidhaan guddichi laga Abbayyaa jiru bosona guddaattu jira. Bishaantu ciisaa bakki bishaan jiru laftillee diriiraa bosonillee guddaa mootummaan Abiy bosona san gubee balleessaa jira. Akka riphee loltoonni naannoo Beenishaangul kan mootummaan Misiriitti fi Suudaan deeggaru dahoo hin arganne jechuudhaani bosona ciree balleessaa jira. Bosona ciranii balleessuun kunin mirga uummata naannoo kana qubatu, mirga uummata lafaatii fi mirga jechuun seera qulqullin jechuun kunuunsi naannoo kan Itoophiyaallee sadarkaa addunyaa sadarkaa biyyaatti mallatteessite cabsa jechuudhaani mootummaan Abiy nan bira darbee yeroo ammaan tana uumamaa fi uuma irratti yakki dalagaa jira jechuudhaani aktivistoonni Beenishaangul kun dubbatanii Suudaan irraa riphee loltoonni akka hin seennee fi yoo Itoophiyaa fi Misiriillee wal lolta akka namni dahoo hin argannee fi mootummaan Abiy Ahmed yeroo ammaan tana bakka hidhaan guddichi laga Abbayyaa jiru lafa san hundaayyuu gubaa mukallee barbadeessaa lafa mancaasaa jira. Tarsimoon mootummaan Abiy mootummaa wayyaanee kun waan baratame gaarreen jechuun Baalee kanaan dura bosona Baalee gubuun ni yaadatama. Bosona Cillimoo bakka adda addaattuu bosona jechuun Cilaaloo bosona jechuun Bunnoo Baddallee hunda gubaa ture mootummaan. Amma Beenishaangul Gumuz haga riphee loltoonni kun jalqaban akka dahoo hin arganneef akka hin dhokannee fi mootummaan Suudaanii yookaan Misiriin akka dura ittiin ban mootummaan Itoophiyaan lafa kan hundaayyuu gubaa akka inni jiru dhagahamee jira. Kun jechuun mirga uummata jechuun Beenishaangul Gumuz kan lafa ofirra jiraatu mirga uummatii fi kunuunsi naannoo ka diiguu jechuudhaani aktivistoonni naannoo Beenishaangul Gumuz akkasitti barreessaa jiranii. Odeeffannoo kenna ka Beenishaangul Gumuz fi ka Suudaanii wal biratti finnee waa takka lama dubbannee achi deemna. Yeroo ammaan tana warri Amaaraa Suudaan wajjin akka malee lolaa keessa nu barbaadanii Abiy Ahmed mooraalii lolaa hin qabu. Abiy Ahmed mooraalii lolaa hin qabu. Ministeerri Haajaa Alaa dubbii himaan isaa obbo Diinaa Muftii akka dubbatetti rakkoo jirtu karaa nagayaatiin furra waraana Suudaaniitii fi Itoophiyaa duuba qaama sadaffaattu jira jechuudhaani. Misri yookaan qaama biraa akeekee jira. Qaama sadaffaa kan inni jiru ka akeekana tarkaanfii mootummaa fudhatamin jiru mootummaan Suudaan nu malatee nu dage lafa nurraa fudhatee qabeenyi mancaasa jira. Garuu karaa nagayaatiin furachuu barbaanna. Wanni ammaan tana bakka daangattu ta'aa jiru kan uummata Suudaaniitii fi uummata Itoophiyaaf illee irra hin jiru walitti dhufeenya biyyoota lamaan kana hammeessee hariiroo biyyoota lamaan kana kan wal amanuu gara shakkiitti geessa jechuudhaani dubbatee jira. Obbo Diinaa Muftii mootummaan Itoophiyaa rakkoo kan karaa nagayaatiin furachuu fi akka carraaqullee dubbatee jira. Karaa biraatiin ammoo Suudaan lafa daangaa Itoophiyaa kabajsiisuu jalqabe kabajsiisuu itti fufe gandoota 11 yookaan qubsuma 11 qabannee jirra jettee eegi dubbatteen dubatte
kalee ammoo paartileen falmitoota Suudaan kan mootummaa Suudaaniitiin wal dabaa turanii kan Itoophiyaan gargaaruu barbaaddu hunduu isaanii mootummaa Suudaanii wajjin waliigaltiilee mallatteessanii dhimmi lafa Suudaanii dhimma tokkummaan dhabannu Itoophiyaan diina lafa Suudaan deeffanna jechuudhaanii akkasittuu ibsa baasanii jiranii. Kun jechuun paartiin kun gariin isaanii paartii kanaan dura Eertiraan gargaaraa turte paartii jechuun Eertiraan bira dhaabbachaa turte paartii Itoophiyaanis gargaartee mootummaa Suudaan dadhabsuuf yaaddu. Paartiin kun ammaan tana dhimma daangaa dhimma lafa irratti mootummaa Suudaan wajjin akka dhaabbatan dubbatanii jiranii lafa deeffannee jirra jechuudhaan dubbatamee jiranii gariin isaanii mana jechuun marii yookaan ammoo caffee nageenya birmadummaa Suudaan olaanaa akka jedhamu ka jechuun Abdul Fattah al-Burhaan hoogganu keessatti aangoo argachuu akka deemamellee dubbatamee jira. Suudaan jechuun dhimma daangaa Itoophiyaa fi Suudaan irratti ejjennoo tokkoon dhaabbachuun dhagahamee jira. Karaa biraatiin ammoo Suudaanii fi Eertiraan ammallee gara wallolaa deemaa jiranii torban kana jalqaba irrattu daangaa Itoophiyaatii fi daangaa Suudaan qofa odoo hin taane daangaa Eertiraatii fi Suudaan irratti karaa Umahaajarii karaa jechuun sasitti maraatiin walitti bu'iinsi akka ture kan dubbatamaa jiru. Eertiraan daangaa kiiloomeetirii 605 Suudaan wajjin qabdi. Itoophiyaan daangaa kiiloomeetirii 1600 oli Suudaan wajjin qabdi. Karaa kana lafa jechuun baha Suudaanitti argamtu Algadarii fi kutaan jedhame kutaan bulchiinsa Algadarii gam tokkoon Eertiraattu daangessa gam tokkoon Itoophiyaattu daangessa lafa kanattu walitti bu'iinsi akka dhalachuu danda'u dubbatamee jira. Suudaanii lafa kana hundaayyuu daangaa kabachiifachuu akka deemtu dubbattee jirti. Suudaanii gargaarsa jechuun waraanatii fi akkasumas gargaarsa loojistikiitii fi gargaarsa qunnamtiitii fi geejjiba waan isiin barbaaddu waraan kana godhuu fi mootummaan Misrii akka dhiyeessuu fi dubbatee jira. Suudaan keessatti mootummaan Ameerikaa qoqqobbii irratti goote ka biyyoota tarree shororkeessaa keessa jiran keessa eegi baasan dubattu meeshaalee waraanaa bitachuu jalqabdee jirti. Ameerikaa wajjinis shaakallii leenjii waraanaa gootee jirti. Israa'el wajjinis ka hariiroo dhiyoo wajjin dhaabdanii shaakallii leenjii waraanaa dhiyootti akka godhuu deemtutu dubbatamaa jira. Mootummaan Ameerikaa yeroo ammaan tana hariiroo Itoophiyaa wajjin qaburra amantii waan hin qabneef fi Suudaan wajjin hariiroo cimsaa hariiroo jabeessaa deema jechaadha. Akkasitti dubbatamaa jira karaa Itoophiyaatii fi Suudaaniitii fi Suudaaniif Ameerikaa Suudaaniif Israa'el haala gos kanattu ammaan tana deemaa jira jechuudhaan akkasitti dubbatamaa jira. Mootummaan Itoophiyaa dubbii himaan isaa Diinaa Muftii Suudaan irraa qoqqobbiin Ameerikaan godhu akka kaatu nuttu gargaare haa taatu malee Suudaan nu gante amma Diinaa wajjin taate lafa nurraa fudhachuudhaan qotee bultoota kenna buqqiste qabeenyi isaanii mancaasaa yookaan ammoo balleessaa jirti jedhee akkasitti himatee jira. Daawwattoota keenya jaalatamoo fi kabajamoo odeeffannoon waraana Itoophiyaatii fi Suudaanii gara suniin deemaa jirtu kana fakkaata. Mee odeeffannoo kakkanaan walitti qabatee gara Eertiraa ol haa baanuti. Eertiraan maaltu jirti? Eertiraan waraana Tigraay keessatti bobba'u BBC'n mirkaneeffatee jira. Eertiraan seera kabachiisuu fi odoo hin taane wanni isin achi jirtu walamaaf jechuudhaan BBC'n barreessa jira. Akka BBC'n jedhutti tokkoffaan kanaan dura ka Eertiraadhaan Isaayyaas wal dhabe maatiillee fira isaaf kafoonillee ta'uu danda'a. Hiriyyaa isaa ka qabsoo ka ture Mallas Zeenaawi seenaa isaa xureessuu fi Hiwwaati isattu mataarra na baase na jala guddate na caale narra barate narra duroome waan jettuuf qabeenya Tigraay guutuma guutuutti barbadeessu seenaa Tigraay Mallas Zeenaawi Tigraayif dhiita deeme misoomaa fi waan adda duubattu deebisu kaayoo sunii fi Abiyyiin walii galanii kaayoon lammaffaa warri irratti walii galanii baqattoota Eertiraa Tigraay keessa jiranii baqattoota Eertiraa kan jechuun gaagaa'uudha. Baqattoota kana qabuudha, saamuudha, kaampii kana cufsiisuudha. Isaayyaas Afeworqii amma kan barbaada jechuudhaani BBC'n barreessa jira. Kana BBC'ttu barreesse baqattoota Eertiraa kaampii 4tu jira. Baqattoota 100,000 olitti Tigraay keessa jiraatanii kaampii 2 waraanii Eertiraa guutuma guututtu ta'ullee baatu miidhaa guddaatu dhaqqabsa jira jechuun New York Times maxxansa jira. New York Times kana ka wanni jedhu odeeffannoo warra baqattoota maatii Awurooppaa qabani Ameerikaa qabani akkasumas dippiloomaatotaa fi dhaabbilee gargaarsa namoomaatii fi hunda caalayyuu suuraalee saatalaayitii irra argame
naannoo kaampii san qarqara kaampiilee Eertiraa ka Tigraay keessa jiranii barbadaa'uu suuraan garsiisu, gubachuu suuraan barsiisu, diigamuu suuraan garsiisu mul'atee jira jechuudha dubbatame jira. Baqattoota kaampii kan keessa jiranii hedduun dhumachuu hojjettoonni mootummoota gamtoomanii kaas jiranilleen akka du'anii kanaan dura gabaasnee turre namni hedduun ammoo butame kumaatamaan kan akkama Eertiraatti deebi'ee jedhamee gabaafamee jira. Yakki Eertiraan goote kun inni yakka seera addunyaa cabsu jechuudhaan kun yakka hamaa jechuudhaani waan New York Times barreesse kana qooduudhaani Twitter irratti mootummaan Eertiraa itti gaafatamuu qaba jechuudhaani ambaasaaddarri Itoophiyaa ka duraanii ambaasaaddarri Ameerikaa ka Itoophiyaa ka duraanii ambaasaaddarri David Shin karaa Twitteriitiin barreessanii jiran. David Shin warra sila Abiyyi deeggaru keessatti akka ammaan tana garuu Eertiraan waan gaafa Afrikaatu Itoophiyaa keessatti gootu kan addunyaan harki maratee taa'ee ilaaluu hin qabu jechuudhaani akkasittu barreessa. Torbaan kana jechuun warra Ameerikaa ka akka David Shin qofa miti ka Abiyyiitu fuula garagalfatee Herman Cohen Abiyyiitu fuula garagalfatee jira. Herman Cohen jechuun bara 1991 akka wayyaaneen garaan gootu dhufe dargiin akka kufu marii London yookaan araara London ka jedhamu sun nama hoggane. Herman Cohen Abiy Ahmedi badhaasii Noobelii irra fudhatamuu qaba. Badhaasa Noobelii wanni baran ta'e wanni gos kana ta'e hin beeku. Badhaasa Noobelii fudhate nami araara waraan ummati sarrattu banu araara ummati addunyaa deeggaru nami didatu nami jechuun yakka ajjecha raawwatu nami jechuun ummati isaa irratti waraan isaa fayyadame dhiiga lolaasu kabaja Noobeliitiif malu Abiy Ahmedi badhaasi Noobelii irraa fudhatamuu qaba jechuudhaani. Herman Cohen diplomaatiin Ameerikaa olaanaan kunini karaa Twitteriitiin dhaamsa dabarsanii jirani. Herman Cohen Abiy Ahmedi fedhii ekeraa bakkaan baasu barbaada. Inni jechuun Itoophiyaa ammaan tan jirtuyyuu jaarraa 21 dhiise dhukkubee jira. Dhukkuba kanammoo dhukkuba Minilik sindiroom jedhamuun qabamee jira. Akka Minilikiitti biyya bulchuu barbaada. Kun ammoo jaarraa kan keessaa hin ta'u. Abiy Ahmedi sirna nafxanyaa dhaadessaa sirna nafxanyaa ka Itoophiyaa diiguu sabaaf sablammii waan jibbite jedhee kanaan dura karaa Twitteriitiin barreessuun isa ni yaadatama. Waldaan Oromoo Olla jedhamu tokko marii qopheessan gubbaaletti yaada kan dhiyeesse ture. Herman Cohen akka Abiyyi irrattu ka'ee jira. Herman Cohen osoo hin taane qofa osoo hin taane deeggara Abiyyi jedhamee ka yaadamu mootummaa Ameerikaa keessaa Tebor Naajii nama jedhamu itti gaafa ministeera haajaa alaa Ameerikaatu itti gaafatama itti aanaa dhimma Afrikaa Abiy Ahmed yeroo ammaan tana pirees irratti Itoophiyaan duula bantee jirti. Kun jechuun callisnee waan laallu miti. Dimookiraasiin akka dagaaguu fi pireesiin barbaachisa jechuudhaani hidhamuu gaazexeessaa Reuters Kumaraa Gammachuu akka yaaddesse dubbatee jira. Abiy Ahmed irrattu sagaleen warroota lixaa kakayanii babal'achaa dhufu asumaanii akeekuu barbaanna daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo kanattu jira. Odeeffannoo biraa akka isin biraan gahuu deemnuun ammoo hogganaan warra naannoo hogganaan dhaabbata fayyaa addunyaa namni Tigraay ka addunyaa kan keessatti ammaan tan aangoo guddaa qabu Dr. Tewodiroos Adhanom dubbatee jira. Tewodiroos Adhanom akka dubbatetti yookaan ammoo akka jedhetti barii 2020 anaa fi barakki malee dhukkubsaate barakki malee miidhaan hedduun natti dhagayamu koovidii qofa miti koovidii alatti yeroo ammaan tana waa hedduutu natti dhagama biyyittii Itoophiyaa balaa keessa jirti raafama siyaasaa keessa jirti naannoon ani keessa dhaladhee keessa dhufe naannoo Tigraay jedhamti kaaba Itoophiyaatti argamti yeroo ammaan tana waraanii keessatti gaggeeffama haalii waraanaa kun hammaachaa jira barii 2020 anaa fi bara dhukkubbii addaati koovidiin dhukkubbii ta'ee jiru dhukkubbiin addaa biyyittii kiyyini lafti diigama naga dhabaa waan jirtuuf jedhee dubbatee jira akka inni dubbatutti naannoo Tigraay kan keessatti waraanatu gaggeeffamaa ture gaggeeffamaallee jira waraana kanaanii warri fira kiyya obboleessi kiyya diqqa dabalate eessa akka jiru hin beeku jechuudhaani dubbatee jira haga sundaayyuu na yaaddessa wanni kunini waraanii jechuun achitti godhama hammaachaa jira biyyittii kiyya jechuun ammaan tana haalii isii yaaddessaadha jechuudhaani dubbatee jira waraanii na yaaddessa koovidii na yaaddessa obboleeyyan kiyya ka Tigraay jirtu firii dhabamuun na yaaddessa intal xiqqoo akaakuu ta'uuf qaba sunillee ni yaaddessa garuu yoo intala xiqqoo san of biratti arge ijisi ilaalu sun ammoo abdii naa kenna jedhee dubbatee jira jechuun Tewodiroos Adhanom kanaan durattu waan ta'e hundaafiyyuu harki keessa qabdaa jedhamee ka himatamee himati sunini kijiba jechuudhaani dubbatee jira. Hogganaan waraana Itoophiyaa Biraanuu Juullaa Galalchaa namni ammaan tana juntaa duuba jiru ka gargaaraa jiru ka gargaarsa warra argamsiisaa jiru ka Itoophiyaa irratti sakka yakka jechuun biyya ganuu qopheesse yookaan geggeessaa jiru ka biyya Arabaa wajjin taa'ee mari'ate
gargaarsa dippiloomaasiitii fi meeshaa warra Hiwaatiitiif argachuu barbaadu Tewoodiroos Adaanom jedhee himate jira. Tewoodiroos Adaanom hangaree tokkollee waliin hin jiru. An dhugaa wajjin jira. Waraana jechuun miidhaa isa beeka waraan hin deeggaruu jedhee dubbata jira. Tewoodiroos Adaanom ministeera haajaa alaa Itoophiyaa ture. Suniin duratti ministeera fayyaa Itoophiyaa ture. Ammaan tana haali jechuun dhukkuba COVID-19 yookaan ammoo COVID-19 fi dhukkubi jechuun waraanii naannoo Tigraayitti gaggeeffamaa jiru akka malee akka isa yaaddessee dubbatee jira. Karaa kanaanii wanni naannoo Tigraay keessattuu deemaa jiru kan akka tahee kan dubbatamaa jiru. Karaa biraatiin ammoo odeessa karaa biraatiin naannoo Tigraay keessattuu gargaarsa kennuun akka malee rakkisaa akka ta'e dhaabbileen fayyaa ammallee dubbachaa jiranii mootummaan Abiy Ahmed waraanii dhaabbate jirullee gargaarsa dhaqqabsuun rakkisa jechuudhaan dubbatanii jiranii. Warra gargaarsa dhaqqabsuun rakkisa jiran keessa warra dhaabbata mirga baqattootaatiif falmanii kan mootummoota gamtoomanii kaampii baqattoota Eertiraa kan baqattoota 100,000 ol qabdu lama keessattuu gargaarsa kennuu hin dandeenye waraanii Itoophiyaa karaa cufee yoo achi deemnu haleella nurratti bana gargaarsa namoomaa baqattoota Eertiraaf iyyuu dhaqqabsuu hin dandeenye jechuudhaan dubbatanii jiranii kun sila bakka to'annoo mootummoota gamtoomanii jala jiraachuu qabdu. Kaampii warri bulchuu gargaarsi dhiyeessuun akka hin dandamne kan dubbatamaa jiru naannoo Tigraay ijoollee gargaarsi barbaadu daa'imman gargaarsi dhiyeessuu hin dandeenye jechuudhaan dhaabbanni jechuun mootummoota gamtoomanii kan mirga daa'immaniitiif falmu UNICEF dubbatee jira baqattoota 45,000 gara Suudaaniitti baqate ummati 900 biyya keessattuu yookaan Tigraay keessattuu buqqa'ee jira ummata suni gargaarsa dhaqqabsuun akka malee rakkisaa akka ta'e dhaabbanni jechuun mirgoota ummata buqqa'aniitiif dubbatanii dubbachaa jiranii karaa kanaan kanattu jira baqattoonni gara Suudaaniitti. Sasaabirru Baaroo Tumsaa Elomoo Qilxuu Jaarraa Abbaa Gadaa Abishee Garbaa Hayilee Fidaa Maannoo Mazannir Hayila Maariyaam Gammadaa gara Suurukii Asaffaa Shaaroo Lammii Batar Abdii Caalii Shonee Olii Qaadingilii